እንግዲህ ተነጋግሬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እና ያው ሴትዮዋ ልጆች ስላሉኝ ልጆቹንም ይዘሽ ብትመጪ ምንም ችግር የለውም። ታች እንትን አግራውንድ አለ እሱ እንደ እንትን ምንድነው የተነጠፈ ነው ማለት ነው። ታች ይጫወታሉ። ግን ልጆች ትንሽ ተለቅም ስለሚሉ ምናምን akkuma viidiyoo sumayyaa argitan jechuudha. Maal jechaa jirti? Mana dalagaa galuufanii hojii seenuuf hin jechaa jira. Waa hundayyuu qopheeffadheera madaamiitti haasa'een jira jette. Isaan duratti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota bantii biraatti fashamaa harka fuuni jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii sinfannaa jiraatu annagaa kooti galata rabbi baga jiraattan isin jechuun barbaada. Akkasumas warroonni laayikii sabiskaabii gochaa jirtanii galatoomaa ulfaadha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isin jechuun barbaada. Dhiifama mataan na dhukkubaara har'a baay'ee tokko mataan kiyya na dhukkuba garuu mana haasa'a kamaal godhu miti. Kanaaf jennaani galatoomaa hundi keessan iyyuu isin jechuun barbaada. Wanni Sumayyaan egaa akka jechaa jirtu akka haasaa jirtutti jechuudha. Mana madaamii galaan jira. Hojii argadheera madaamii ijuu walii galeen jira. Madaamiin kontira koon qabu ijoolleen kee gajallaasii faa taphattu. Ati immoo gubbaarraa hojii hojjedhu naan jettee bootaa itti taphatantu jira waan ta'eef achitti siifa taphattu ijoolleen kee rakkoon tokkoyyuu hin jiru kottuu naan jedhanii hojii argadheen jira. Bakka hojii seenuufanii borii makina isaadhaa fi Sattini egaa mana keessa hojjetanii beektu mitiire. Maxxariyaadhaan makina isaa qabadheen borisanii dhufaa viidiyoo isin waraaba viidiyoo isin hojjedha akkanitti hojii mana madaamii keessaa hojjedhu. Kaleessa deengaddaa madaamiin ture. Duraan shaqaalaan ture. Kaleessa deengaddaa immoo deebi'ee madaamii ta'e. Deebi'ee amma immoo shaqaalaa ta'e. Kanaafiyyuu jireenyi addunyaa kanaa hin guutu waan ta'eef jiru biyya ormaa hin guutu waan ta'eef addunyaan takkan dhufti takkan irratti bakka birriin fixeessa ganamaati jettee. Kanaaf hojii madaamii galuu barbaade ani birrii qaba se'ee ta'aa ture Itoophiyaa keessan gale birrii baay'een fixee hedduu bakka akkaawuntii koo gaafa ilaalu narrifadhee dubbachuu dadhabee jettee isiniin jedha wallahi gaafa narrifadhee haasoo mataa kiyya na dhukkubaan isiniin jedha. Kanaaf jennaani akkas jette egaa isheen birrii tokko yoo furkaan qabu gaafa birrii buukii korra laalu ummaa tokkoyyuu hin jiru. Kana jedhee rifadheetanii Itoophiyaa keessatti salphachuurraa biyyaa bahuu naa wayya jedheetan biyyaa bahee dhufe. Kanaafuu rakkoon qabu mana madaamii galuu kootti hin haaru. Oma wanta na saalfachiisullee hin qabu. Oma waan hanqaana'ullee hin qabu. Fayyaan qaba nagaan qaba. Kanaafiyyuu dalagadhee hojjechiiruun qaba jette. Viidiyoo kana waraabu jennaanii nama bira jiran natti fakkaata waraabi malee naan jennaa waraabsisanii ani waraabu fedhan qabuun ture. Kanaafuu jennaani ani dhugumatti rakkadheetan bahe malee Itoophiyaa keessatti rakkachuudha jedheetan ba'ee. Kanaafuu jennaani bor mana madaamii keessatti na argitu boranaa hojii hojjetu na argitu jetteeti kan isheen dubbachaa jirtu yoo dhaggeeffattaniitu ta'e isin dhikeenya walumaan dhaggeeffanne warra maariffan beekne warra maariffan beektanis walumaan dhaggeeffanne mitiire. Akka koo ani gurri tokko ni nagaa bar gurri tokko duudaa nagaa maarifa juqqaalame. Kanaaf jennaani akka isheen haasaa jirtutti gaa bakka waan hunda xumuratteetti garaa kutattee jirti. Sayidoon kaleessa birrii buukirraa qabdi. Sumayyaa yuutuubii gurguratti. Sumayyaa yuutuubii irra nagaddi birrii dhabdee miti birrii numa qabdi sobdi warri yuutuubii irra hojjettan hin beektu jedhee kan inni dubbate jechuudha. Isheen immoo qabu jettee dhuguma olii gaddeemtee fira ishee dubbistee mana sana bitattee isaaf diree dhugaa rabbii birrii fixxeetti barsaa idoon hin beeku birrii numa qabdeedha malee isheen mana warra addattee ka hiriyaa ishee argitee obboleetti isheeti waa kennuu dhiisti moo waa bittee fi galuu dhiisti moo birrii numa hin barakattu dhugaa rabbii. Sumayyaan hin sobdu dhugaa softii. Sayidootu hin beeku waan hin beekneef jedhe malee amma sayidoon akka isheen dalagaa galtu hin fedhu. Birrii qabdi se'a yoon qabdu se'es immoo rakkoon qabu nan dabarsaa fedhee bakka utuu isheen dalagaa hin galini otoo dabarsee fi bareeda maaliif ijoolleetti fiigaa dalagaatti fiigaa wallaahi itti cimaa itti ulfaata akka keenyaa miti nuti warra qophaa jirru iyyuu lafaa ka'uu dadhabna dhugaa rabbii yeroo tokko tokko dadhabne gaafa hojiin nutti baay'eetu isee immoo ijoollee namatti uffata ishee dhiqaa ijoollee lama guddisuun iyyuu ni ulfaata dhugaa rabbii ijoollee lama wal faana guddisuun iyyuu ni ulfaata. Kanaafuu jennaanee tokko kootti ariifattee dalagaa galuu baatte bareeda ture dhugaa rabbii. Naanni amma ijoollee warra namni baay'een hin jaallata Sumayyaa dhugaa rabbii. Kanaaf jennaani birrii dhabdellee gargaaruutu irra caala malee wallaahi ijoollee lama baattee dalagaa seenuuni ijoolleetti fiiddi moo isheen garuu humna qaba fayyaan qaba fayyaa qabu gochuu kootti yoo ani nan gammadaan hin
gaddu isan fayyaa qabutti gammada malee ani uumaa tokko yoo waan tokko natti hin dhaga'amu annan hojjedha fayyaan qaba waan ta'eefi jettee ani gammachuun qaba naarullee jette aaruun dhiistu bar kaameraa fi lafiititti sabdii haasofti malee aaruun dhiifti dhugaa rabbi garaashee gubataadha bar garaashee hedduu tokko gubataadha sanarraan immoo mucaan qilleensa jijjiirame jennaa ijoollee na duraa dhukkubeette mucaasee marfee waraansisaa irratti akkuma argitan mana qorichaatti geessite jechuudha. Saayidoon dogoggoree jira. Saayidoonis birriin qabu bar saayidoonis amma birrii dhabee jira maaliifi mana sana illee bite jedhe kaasaayidoo yeroo lamatu mana sana galmaa hin beektu miti tokko ofiisaa maqaa isaan bite tokko maqaa ayyuutiin bite kana biraarraan immoo olii gaddemee sumayyaa barbaadaa ture gondor dhaquun iyyuu birri hagamaa kan fixu uteelaa kana torbe tokko moo kanatti dhufe aga kana amma kana fixu hin beektu deebi'ees immoo isa deddeemaa ture kana uteelarra deddeemaa ture kana birri baay'ee baasaa nyaata tokko nyaachuun iyyuu hedduu ulfaata dhugaa ganamas galgalas guyyaas uteelarraa nyaata waan ta'eef hedduu tokko ulfaata innillee maallaqaa dhabee jira malee amma kan hundaa kan inni aaree godhu amma ijoolleen tokko maal jettu obsa fixatee haa fuudhu hin rakkiste sumayyaanii jettan isin sumayyaadhaaf hin argitanii dubartii mitiisin moo dhiiradha kan akkasitti haasa utuu dhiira taates akkasumatti yaadina dhugaa rabbi in aarte kaan aarte yoo aarte maal gooti wanti godhamu jira aarraanii waan gootu hin beektu amma gaafa aartu gaafa namni si lolu gaafa namni si arrabsu yoo rukutte yookaan immoo yoo cabsite homaa sitti fakkaata homaa sitti hin fakkaata ergasii bulteetu gaabbitee sii galaa jechuudha. Kanaafiyyuu sasaayidoon fuudhu sasaayidoon nan fuudhee qurup jechaa jiru kana irraan dubbanne isheenii xisiyyuun jennee irraan haasofne tuffattee dhiifte maaliifi sanas ta'e kanas ta'e awwaan nagalshuun qabu fuudhee dhiisee awwaan nagalshuun qaban sila garaa kutadhe jette utuu garaa kutachuu baattees biyyaan baatu utuu garaa kutachuu baattees immoo biyya see dhiistee hin baatu jechuudha. Kanaafuu jennaanii isheen dalagattee deebiteen galti yeroo dhiyootti deebitee galti maal jette naan jaa dalagattee yuutuubii ishee ilaalaa fi gaafa isheen viidiyoo gadhiiftu beeksisa kan inni kaffalu beeksisa irratti kaffala malee viidiyoo ilaalu miti dirqama beeksisa ani wallahi beeksisa irra na'u gaafan turee dhufu beeksisa irra na'uwan gurratti dhadheen dhaggeeffadha sila gurratti dhadheen dhaggeeffadha hojii hojjechaa qodaa miicaa yookaan gaawwaa danfisaa hojii bata godhee gurratti dhadheen dhaggeeffadha gurratti fuudhee beeksisa na'u ofii taasiin taphatee xumure video sheetti darbaa jechuudha. Kanaafuu kan lakkaa'u beeksisadha waan ta'eef beeksisarra jalaan dhayinaa haa taphatuu fi haa lakkaa'uu fi akkas kaayii ijoollee keenya dhugaa mataan achoon lafuudha lafan jira ta'ee samiirra deemaa jira ta'ee hin beeku. Gidduu kanarra jira wallahi gidduu harkumatti na baatee tunda deemaa jira mataan na dhukkubaaraa utaalloon hin qabne zim jedhee cinqatti yeroo tokko hin jira mitire aariisa idooti mataan dhukkubsaadha. Gaafa darbataa kiyya na dhukkuba kaleessaa ga'e aaraa jira dhugaa hedduu tokko aaraa gaafa naaree jedhu mataan kiyya na dhukkuba ofiyyuu xiqqoo baqa hin jiraa miti zim jedhee gaafa naaru mataa kiyya na dhukkuba dhugaa rabbi akkasii haasaa isinitti hin baay'isu sumayyaan kana jettee viidiyoon ishee kana fakkaata yoo ajandaa biraa argine immoo walitti deebi'u.